Guyyaa tokko keessatti sa'aatii meeqa rafta? Sa'aatii 6. Sa'aatii 6. Mana sirreessaas raftee, mana kee keessas raftee, wanti guddaan rafuu keeti. Guyyaa keessatti sa'aatii 6 hin hidhamne jechuudha. Kanaafuu waggoota 2 keessatti guyyoota 182 ni rafta jechuudha. Yaaddirtaa? Maarqos du'eeraa. Haalli Maartaan keessa jirtu akkuma agartuudha. Ani bar yeroo darbe yeroo akka sana nagootan akka barbaadanitti yeroo natti dubbattan yeroo akkasitti na arrabsitan kan hin callise si'ii fi Maartaa eeguudhaaf natti fakkaate. Maalirraa anaaf Maartaa eegda? Yeroo darbe Maartaa argachuudhaaf akka hin deeme beekta. Yeroo san wanta natti himte jira. Maalidha? Maarree natti mika. Maartiin waa'ee maatii ishee waan baay'ee natti himteetti. Kanaafuu? Akkasumas waa'ee maatii keessa waan natti himte qabdi. Waa'ee maatii koo moo? Eeyyee. Maatii koo moo kana keessa maaltu isaan galcha? Jechuun koo maatii koof maatii ishee maaltu walitti fida?